Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama hordoftoota maatiiwwan chaanalii Yaas Oromoon jirtu bakka jiraatanii isin duraa badeetiin jira gaa'ii isin duraa badeetiin ture gidduu kana wanni isin duraa badeefis gaa kun kan hin badeef ilmaan fuusisu jira dhaluu guyyaa uban qabdanii ilmaan fuusisu jira aruusa badeedaa tokko irratti jechuudha aruusa kanarra jirra kanaaf isin duraa badee ture jechuudha. Maaliif badde nama jeena gaafa tura buuse waan hin badee numan dubbadha. Kana jechuudha hordoftoota keenya aruusa kana hanga umura isaatti nu wajjin daawwadhaadha magaalaa sana aadaa qawwatti godhaa oolleeti nu wajjin daawwadha gaa fuuldura isin Manigesa Dala hina أنت كنت تستعجل دلا أكون أحسن يا أخي. أيوة دلا
uummanni kun wal abboon galaanaa gaaromsaa wajjin guutamanii asini jedha galaanaa gaaromsaa wajjin.
Semoga pati aduh samiki, semoga pati cinta kalian, semoga pati nundi rukni, semoga pati berisi banyak, semoga pati nundi rukni, semoga pati berisi banyak, semoga pati isi mata, kebantu sakit ini pada.
dabala keessan dhufee taphachuu heeruma gaarii fuula gammachuu baga wal fuutan isin lachuu. Namasaan dagaan daraaraa dagaan daraaraa tattafachiisa ilmaanis horaa arrii filataa wajjin tura dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii fuudhaa gammachuu dabala keessan dhufnee taphachuu heeruma gaarii